السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشمار كفون هردفتو تافي كبجمتو تكي أكمل نجرتو النجا الحمد لله اسم جتشا جرتو ججبات ونجومامي مبرات كفراج فاجرتكم كم جرت نجا في سنة والله نجا الحمد لله لا في مو قتشان جرت السمونة كان لا في قتشان جرت نجولين كنا جرو قالتو مقول سكيتي في ناجتني جرو لا قتشان جرت لا في ولا أوكي ما سيتني هرمي وني قبل في جيتشودا كومنتي باينة تدغامي في كان قد سيسي جيتشودا كومنتي كان إلانا مي كومنتي وبليتي كنا كان إلانا وبليتين تينا تمال جتة ما نساني وجينس بايه هنجرو غارو جت غارو نياتا هنقابو نياني من سنكيس هنجرو warra biirootitti simadheetti naa himaa jedheeni homaa naaf sirroofne jettee jirti obboleettiin keenya kun jechuudha. Buleeyyiin kiyya maas seetanii dhugaa rabbi jechuudha. Nyaata dhabuu jechuun beela qofaa fi miti kasi saaxilu jechuudha. Akka dhukkubsattuufis akka dhukkuba garaagaraatiin qabamtuufis saaxila jechuudha. Nyaata gahaa dhabuu hojii hojjetaa hojiin isaanii xiqqaa hin qabu. Simigalee kanaaf obboleettii tiyyaa maaseeti garuu yeroo baay'ee jechuudha nyaanni manaa dhabamee odoo ta'an sodaa fi harka isaanii eeggachuutu beelaaf nu saaxila jechuudha. Ijoolleen baay'een harka isaanii kan eeggannu yoo ta'e beelaaf saaxilamna jechuudha. Yeroo baay'ee jechuudha nyaata keessan nyaachuun uffata isii keessan isinii bituun dirqama isiiti jechuudha. Uffata hojii shaamboo nyaata keessan dirqama isiiti jechuudha. Kun dirqama isirra kaayame jechuudha. Isin garuu nyaata akka sodaattantu jira ijoolleen keenya ka qaanfattantu jira. Wallahi ka qaanfattantu jira. Hin qaanfatina nyaata irratti hin qaanfatina isin jira ijoolleen keenya. Wanni hojii hojjettanii hojii mana san keessa hojjetaa jirtanii warra san tajaajilaa jirtanii nyaata malee hojjettan damooza malee hojjettan ijoolleen baay'een ka nyaata nyaachuu qaanfattantu jira ka damooza keessan gaafachuu qaanfattantu jira sirrii miti jechuudha wanni kun sodaaf beelaan ufajjeesaa jirraa jechuudha. Nyaanni mana keessaa dhabameetii miti hin jira nyaanni macarashaa ruuza adii maan ta'in kana gochuu kasi dhorgummoo ka beelaaf saaxilumoo sodaadha jechuudha. Sodaa hin sodaatanaan isin jedha obboleettii kiyyaatan maal gorsiti nyaanni mana san keessa jiraami warra biirootitti himatti furmaata sii kaayaan jiranii miti siin himneemi uumamni sii sirraa jiru hin jiruumi waan mana san keessa jiru mana san keessa yoo mulmoo midhaanumaa mana sanitti hin binne yoo ta'e waan akka paastaa waan akka mokoroonii waan akka ruuzaa waan garagaraa waan akka misiraa waan akka harcee kanneen waan hin binne yoo ta'e inumaa waan ati sodaattee yoo hojjechuu dhabdeeyyuu hin jiru jechuudha. Garuu odoo kun jiru osoo harceen daakamee mana keessa jiru osoo mokoroonii paastaa wanni garagaraa mana keessa jiru odoo ruuziin mana jiru dinnichaa kuduraa garagaraa wanni ati gochuu dandeessu osoo mana keessa jiru ta isaan sii kennan xiqqishuma isaan saan irra sii kennan san qofa ka eeggattu yoo ta'e balleessaa situ qabaa jechuudha. Mee ati ka'iitii gaafuma tokkocha ka'iitii ufii keetii jechuudha. Ka'iitii mokoroonii mookaan paastaa hojjetadhu nyaadhu. Maa hojjette jettee sitti dubbattiimi? Maaliif osoo nan gaafatiin hojjette siin jettiimi yookaan maa hojjette nyaatte siin jettiimi? Gaafii akkanaa moo gaafa siin sii dhiyeessite achuma dalagaa dhaabdee biiroo nageessi jettaan. Nageessi jettaan biiroo. Nyaata malee hojjedhu nyaadhu malee hojjedhu isiinu sin geessitu waan barbaadde hojjedhu nyaadhu siin jetti gaafa sanirraa yoo kaakama isii yoo harka siitu eeggattoo ta'e geessite sii kenniti jechuudha. Kanaaf ofitti cal'istanii ofii keessanii nyaataan ofin ajjeesina ijoolleen keenya sodaaf jecha wallahi sodaaf jecha jechuudha. Annaa kanaaf obboleettii keenya kun immoo maannaa jettee koomintii isii kana na dhukkuba funyaan sina funuuna matanna dhukkuba funyaan na funuuna amma immoo dhiigan tufuu jalqabee jirti obboleettiin keenya kun
birri makiyyaanillee ta'u mana yaalaa moo dhaquu sodaadhee dhukkubbiin kunuu maal inni laata jedheetiin sodaadhee jetti. Buleeyyan kiyya jechuudha. Sodaatteef buleettii kiyya dhukkuba himatan qorsa argatanii jedhanii miira Oromoo yoo mammaayitu. Isii wanni isii galcheen jiru ati dhukkubsataa hojjetaa fi jirta. Si dhiisanaan jettee madaamiin kee jedhama. Ati hojii isii dhiisaan jirtu. Dhukkubsataatuma hojjetaa fi jirta. Isaan kasiif beekan, isaan ka formaata sii laatan, isaan yookaan ka gara biiroo si geessan, si dhukkubsattee yookaan gaafa biiroo na geessa jettee ati hojii dhaabde. Dhukkubsattee yookaan ati gaafa biyya na galchaa jette. Gaafa ati hojii dhaabde malee haga ati dhukkubsataa hojii hojjettu akkasumas hojjechiisan malee hayi namni kun dhukkubsatee itti jabaataa deemaa jira yookaan mana yaala geessina yookaan gara biyyaa galchina jedhanii hin yaadan jechuudha. Haga ati dalagattii san addaan kuttee dhaabdutti. Hayi hadhas kana hojjettee uffatas miiccitee uffatas tokkostee manas qulqulleessitee nagaa jirti. Odoo dhukkubsattee kanaa gochuu hin dandeetti. Namni dhukkubsate waa gochuu hin danda'u jedhanii akkasitti fudhatan isaan. Ati immoo dhukkubbii keessa of keessa gadhoysitee miidhamaa deemaa jirta. Dhukkubbiin si dhukkubu kun yookaan ulfaatina dalagaa irraayyuu ka'e. Ati immoo irraanuu dalagaa jirta akkuma dhukkubsatte irraanuu. Mana yaalaa dhayixee dhukkubni kee kana hayi waan akkanaati waan akkanaarraa si dhukkubee waan akkanaarraa of qusadhu yookaan waan ulfaatoo ol fuutee yookaan immoo injiraami yeroo baay'ee jechuudha. Mataan kan nama dhukkubu waan adda addaatiif funuunnis akkasuma mataa si dhukkubu irraa kan si funuun anaa duraan funuunaa ture jechuudha. Hoo'arraa qilleensi jijjiiramu irraa mataa si bowwaafachuu irraa si funuuna darbee jechuudha. Garuu immoo ka dhiiga si tufsiisu kun obboleettii kiyyaa baay'ee ulfaata. Dhugaan akka kiyyatti baay'ee ulfaata. Maaliif yookaan dadhabbiin onnee qabaachuu dandeessa. Yeroo baay'ee dhiiga nama tufsiisu waan akkanaati obboleettii kiyyaa. Namoonni siidhaamu jiraate wanni ati gootu jechuudha. Dalagaa dhaabiiti mana yaalaa na geessaa jedhiin. Mana yaalaa dhaasi geessanii yookaan dalagaa kanaa dhaabii hin hojjetini waan akkanaatu si dhukkuba. Yookaan injiraami bakka iraftii fudhadhu. Siin jechuu danda'an jechuudha. Manni yaalaa bar dhukkuba ofii beekanii yaalamuun waan nama sodaachisu qabu obboleettii tiyya. Dhukkubsataniif waa hin ta'an. Sii galee dhukkubbii si dhukkubisan caalaa dhukkubbiin kana jedhanii warri mana yaalaa yoo sitti ati rifaatoo san maaltu na dhagama ka jedhu sodaataa jirta jechuudha. Miti obboleettii tiyyaa wanni kamiyyuu dhukkubsatanii qorsa fudhatanii yoo rabbiitti nama qajeelche ni fayyan jechuudha. Kanaaf obboleettii tiyyaa ati sodaan dhukkubsataa dhoyfattee dalagaa irraan dalaguun kun sirrii miti obboleettii tiyya sirrii miti siin jedha. Duniyaan fayyaa kee hin bittu. Ishii dhukkubsataa hojjetaa jirta gaafa tokko osoo mana namaa keessatti kuftee obboleettii tiyya. Osoo maatii kee arguu yaaddu. Osoo waa meeqa eebjuu meeqa qabdu. Osoo eebjuu meeqa dhugoomsuuf yaaddu. Dhukkubsattee hadhaa yoo si dhukkube boqonnaa fudhadhu. Takka iraftii godhi. Takka biyya gali iraftii godhiitii deebi. Yoo siin jedhan hoo siif badooman qabu bara. Kanaaf obboleettii tiyya ofitti hin callisini ijoolleen kenna warri waan akkanaa keessa jirtan osoo isin dhukkubu hin hojjetina. Wallaahi osoo isin dhukkubu hin hojjetina. Seerri odoo si dhukkubu hojjedhu jedhu siin jiru. Isiin sunis gaafa tina dhukkubattee dalagaa dhaabdee teette dirqamaan odoo si dhukkubu kayyee hojjedhu siin hin jettu. Yoo siin jetteeyyuu heeyyamuu hin qabdu jechuudhaati. Fayyaa kee wanni caalu hin jiru. Fayyaa kee wanni caalu hin jiru obboleettii tiyya. Birri na tadha hojjettu kun fayyaa keessi hin bitu. Kanaaf mana yaalaa dhayixee waan si dhukkubu kana laallamtee qoricha sii kennamu fudhattee boqonnaa godhi hojiin hojjetine hojii hojjechuu hin qabdu. Waan akkanaatti si dhukkuba gaafa siin jedhan beeytee of eeggataa achi boodas hojii soo hojjettu ta'e of laaluu sii wayya obboleettii kiyya siin jedha. Ka funuunas rakkoo qabu garuu ka dhiiga si tufsiisu sirrii miti siin jedha obboleettii tiyya. Mana yaalaa dhaqe ijoolleen baay'ee warri akkana dhukkuba dhoyfataa deemtan mana yaalaa dhaqaa yaalama. Dadhabbii yookaan hanqina nyaataa qabdaa ulfaatina dalagaa ta'uu danda'a hirriba dhabuu danda'a waan akkanaatu si dhukkuba waan akkanaa irraa of qusadhu gaafa siin jedhan of qusataa deemta. Ati immoo amma yeroo kana si dhukkubaa hojii irraa yoo dabalte waan ulfaataadha jechuudha. Ijoolleen keenya akkasii ofitti hin callisinaan isin jedha. Waan akkanaa irratti ofitti hin callisinaa. Garbi
waan isin miidhaa jiru miidhamaa akka jirtan odoo argitan ufin miidhina ammoo irraan dabaltanii